Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Ororii Kard dhibbakeedha. Egaa sagantaa keenya kan torbeedhaan beekamu sagantaan xiinxala kunoogaa torbee kanas dhufnee jirra. Qabannee dhufnee xiinxala kutaa 182 qabannee dhufnee inshallah gaa sagantaa keenya tartiibaan tokko tokkoon itti yaana. Haga dhuma qophii teenyaatti turtii gaarii isiniin jenna. Viidiyoo kana like, share, copy link godhuu hin dagatinaadha. Galatoomaadha. Turtiin keessan nufaan haa ta'u isiniin jenna. Beeksisoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 9911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Ororii Kard dhibbakee. Egaa hordoftoota keenya akkuma beekamu torbee darbee xiinxala keenya raawwannee inshallah iznii rabbiitiin xiinxalli keenya milkaa'ee argamee jira. Namoonni hundinuu gammadanii jirtu. Tillengaa akkasuma gammannee jirra. Xiinxalli keenya milkaa'uun isaa hedduu gaariidha. Egaa xiinxala kana keessatti akkuma yeroo hunda irra deddeebinee isin hubachiifnu xiinxalli kun jechuun waan dhugaa irgixanyaa odoo hin taane yaada jechuudha. Yaada namoota garaagaraa akkasuma sooshaal miidiyaa irraa warroota odeeffannoo waan kanaa qaban namoota muuxannoo hedduu qaban yaadota akkasii walitti finnee kan asirratti yaada keenya wajjin qoonnu tahaa. Torbee darbee gaa akkuma jennee turre hundinuu milkaa'ee jira maashaallah. Amma kan torbee kanaa itti fufnaa. Viidiyoo keenya kana yoo isinii dandahame namoonni waayifaa akkana kanaa fayyadamtan VPN banuudhaan nu daawwadha. Nu fayyada waan ta'eef galatoomaadha. Viidiyoo like share godhuu hin dagatina ammallee galatooma. Egaa qophii keenya har'aatti yommuu deebarru egaa sagantaan keenya akkuma duraanis beekamu jalqaba yaadachiisa Usmaan torbee darbee yookaan torbee ammarraas dabarree kana keessatti waan nu ajaa'ibsiise waan takka wajjin laallaa itti aansee immoo xiinxala keenya kan 182ffaa yookaan kan torbee fuulduraa jiru akkasumatti illee ergas booda beeksisa isaa xiinxallaa jechuudha. Okay gaa mee amma gaa gara waan nu ajaa'ibsiise kan torbee darbee waliin haa ilaallu. Isinillee gaa nu wajjin turtiin keessan haa ta'u isiniin jenna. Warroonni chaanala afaaraa yoo taatan subscribe godhaadha. Viidiyoo kana yoo gaammaa like hin godhin like godhaadha. Ororii Kard waliin haa guddifnu. Okay itti fufnee jirra. Torbee darbee keessatti hedduu jechuudha waan nu ajaa'ibsiise keessaa tokkoffaa aktara fiilima kanaa Usmaan haa fudhannu. Usmaan torbee darbee keessatti jalqaba irratti yeroonii fi baala nama ajjeese dhageehu miira akkam keessa ture hedduu jechuudha. Bakka wallaahi hedduu raajii namatti ta'a. Maaliif ni beektaa akka dhugaa fakkeesse fiilimumaa akka dhugaa fakkeesse hedduu jechuudha. Miira keessa galee ture bakka san viidiyoo sirrii ilaaltan eenyutu ajjeese jeetii deebi'ee eenyutu ajjeese jee irra deebi'ee gaafatee bugum akka ajjeefte itti himnaan baalaa reefa isii achumatti dhiisee jechuudha. Achumatti dhiisee kallattumaan farda isaa fudhatee gaara keessa kutee jechuudha. Isaan illee harkatee gaa namni hundinuu ilaalee jira. Bakka sanitti hedduu miira keessa galee hedduu bakka jechuun nama dinqisiisa. Bakka sanitti hedduu aaree jechuudha. Kun maal ibsee jechuudha jaalala isaan lamaan waliin qaban ta'uu ibsa. Yeroo waan hin qabneef gaggabaabsineetuma ofnaa dhiifamaa jechuudhaan isiniin barbaada. Okay akkasumatti illee lammaffaa irratti jaalala Usmaan loltoota isaatiif qabu maal fakkaata? Bakka sanitti gartanii jirtan jaarkutaa quba hin qabu ture yeroo inni dhufu ni loleen jaarkutaa yeroo jalqabaa jechuudha. Akka malee loleen isa aara qabu inni gaa gosattiin deemaa gosaan jala dhaqaa jee yeroo inni finne qoo maaliif jecha inni dhorkee gosa san keessa akka cunqurfamni jiru yookaan akka achi keessatti Usmaan qabamu waan beekuuf jecha jechuudha. Waan achirraa beemma dhufeef jecha loltoonni hedduu waan jiraniif jecha Usmaan gara duubatti harkisuuf yaale garuu Usmaan hedduu loleen bakka viidiyoo gaa yoo laaltan ni mul'ata laaltanii jiratan jee nabdadha. Ergas booda akkuma gartan hedduu dhiifama godhee fi dhiifamni isaa nama ajaa'ibaa bifa san namni namaa godhu hin jiru laalaadha. Nama hundanii dinqisiisa jee nabdadha. Inni sadaffaa gaa siyaasa Usmaan ulugaan irratti taphata. Usmaan ulugaan irratti taphatee siyaasa akka maleeti jechuudha. Siyaasa ulugaan firraan eeyne odoo ulugaan siyaasaan itti baasa jee yaadu Usmaan siyaasa itti baasuu isaati kun ciminsa Usmaan qabu nu garsiisaa jechuudha. Ulugaan irratti jechuudha. Akkasuma abjuu isaa irratti waa'ee abjuu san nama hedduutu gaafachaa jira. Abjuun isaa kun akkam ture jechuun abjuun isaa san dhugoomee jira waan jaamu nama hedduu kaasee eeyyeen abjuun isaa akkuma gartanii jirtan waan manaamaan inni ilaale zaahiraan illee akkasuma ta'ee jechuudha. Asirratti waan na ajaa'ibsiise tokkootu jira. Hedduu na kobalchiise illee intalti bakka baalaa duute san hedduu carra qabeetiidha isiin san. Maaliif ni beektanii? Maaliif hin jaani beektaa?
akkasitti namni hedduun isii booyee namni hedduun maarroo ta'e Usmaan ol fuudhee isii fuudhee akkasitti bakka jechuun niiraami uummata hedduun deemee namni hedduu san boochiftee namuma isii boo'u harkattee moo isiin san hedduu nama carra qabeetiidha. Kanaafuu hedduun ajaa'ibsiisee ture filima keessatti nama carra qabeetii jechuu barbaadeeti. Okay, kan itti aanutti yeroo itti fufnu waa'ee ulugaan kan Usmaan gabaabsineetuma asumatti yaadamne. Ulugaan akkuma kanaan dura jennee dhumti isaa waan dhiyaattee jirtu fakkaata. Maaliif jennaan sababni isaa loltoota isaa xumuratee jira. Maaliif sababa malee akkanatti hin jiru loltoota isaa wanni akka itti xumurachuun isaa beekamte loltoota Soofiyaa irraas walitti qabaa fidaa jetteen jeeni Soofiyaa irraa loltoota walitti qabanii fidan. Soofiyaa irraa akkuma loltoota walitti qaban amma kun maal garsiisee jechuudha loltoota fixatee akka jiru mul'isaa jechuudha. Loltoota isaa jechuudha akka fixatee jiru akkasuma Usmaan gaa kaampiilee isaa teenni waraana itti kuusu meeqaatam caccabsee meeshaalee loltoota jalaa fudhatee waa hedduu jalaa fuudhee saniif humnitii isaa cabtee jirti akkuma kanaan dura yeroo baay'ee jechaa turre dhumti isaa akka waan geessee jirtuutti mul'isaa jira jechuudha. Okay, kanaaf mee ulugaan akkuma waan irraa dhumatteetti haa fudhannu. Ilbaayit aaltuugaa fi akkasumatti illee bugum akkam ta'u booddeen isaanii yookaan dhumti isaanii akkam ta'u isaan kana mee isiniif dhiisa kana gaafii kana isiniif dhiisaa isinillee yaalaa koomantii irratti mokkoraadhaa inshaallah kana kaniin gaafii isinii godhe kana torbee xiinxala sadaffaa irratti qabadheetiin isinii dhufaa jechuudha. Inshallah isin ammoo koomantii irratti deebisa. Okay, afuraffaa irratti hedduu na gaddisiise hedduu jechuudha du'a Saarujaati. Ana qofa odoo hin taane namoota hedduullee gaddisiisee bakka jechuun hedduu mucaan gootaa kan nuti soddaa keenya yookaan Faaxima fuudhennee eeggachaa jirru yeroonii fi shahiidee hedduu takka gaddine gaddii filima darbee keessatti jiru inni guddaan kana Saarujaan du'u isaati. Saarujaan du'uun isaa duraanuu addanii beekamti ni beeytanii amaluma filimaa keessattuu yerooniif namni tokko bakka fixnatii yookaan amma Saarujaan zaban kana amma namni tokko akka waan inni bakka jechuun Usmaan biratti aangoo jabduu takka arkatee bakka Faaximaallee fuudhu akka akkasiin namni yaadus ni jira. Laakiin garuu akka fakkeenyaaf ayyaadutti baay'inaan namoonni akka kiyya yaadullee hin dhabamu. Maal seetan ni beeyta namni tokko gaafanii fi akkasitti faxaanyummaa bakka jechuun nama jabaa ta'uu deemu yookaan nama akka nama jabaatti fakkaatu jechuudha yeroo jabaatee waan takka dalagu yeroonii fi innis duutii isaa dhiyaatteedha jechuudha. Kanaaf akka yaada kiyyatti isinis mee akka itti yaaddan koomantii jalatti nu barreessaa isiniin jaa. Okay, kan itti aanu gaa kunillee na gaddisiise Faaximaa wallaahi hedduu nama gaddisiifti osoo bochuu onneen dhaabbachuullee yeroo jechuudha Alaaddiin haadha isaa fuudhee manatti itti galchuusan. Kanaaf jechuudha isilleen hedduu nu gaddisiiftee filima darbe keessatti hedduu nama sabbaruu dadhabeedha isin jechuudha isilleen hedduu nu gaddisiiftee jechuu barbaade filima darbe keessatti. Ammas namni hedduu dinqisiifadhu kan jaafarra jiru Alaaddiin aktara dhugaa ta'uu isaa filima darbe keessatti haalaan mul'isee jira. Aktara jabaa ta'uu isaa jechuudha. Haalaan fakkeessee hojjete haalaan hojjete bakka jechuun hedduu nama dinqisiifatamudha. Amma bakka takkatti faa bakka baalaan teessee baalaan ittiin duute fakkaatu san jechuudha bakka muciyyoo isii harkaa qaban san bakka jalqabaa san jechuudha barbaadeeti. Bakka sanitti muciyyoon haliimeelleen kanii fi baalaa ifii fuutee jirtu yookaan akka isiin Soofiyaa harka jirtu beeytu ifiifillee boochee akkam isuma laaltee ajaa'iba kan natti taate bakki san isinillee irra deebi'aa laala bakka jalqabaa san irra jirti odoo boo'u isillee boochisee jechuu barbaadeeti haalaan na ajaa'ibe innilleen. Okay, mee balaatun du'arraa erga oolte booda yookaan du'arraa erga Soofiyaan fi Haliimeen baraaran booda Soofiyaan hidhaa sanirraa ni baatii baalaan isinilleen akka gaafitti qabadda koomantii jalatti naa barreessuu dandeessu. Maal ni beeytanii baalaan du'arraa ooltee jirti hidhaarraa ni baatii yookaan Soofiyaan seexaana badaa akka ta'e namni hundinuu ni beeka. Baalaa tana hidhaarraa haalaataa kamiin baati akkami bahuu dandeessi mee akka xiinxala keenyaatti gaa turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jecha mee akka xiinxala keenyaatti isiniif himna. Balaatun hidhaarraa ni baati eeyyeen maaliif jennaan Usmaan waan baratee jiru. Usmaan carqii san arkinaan maal je'ee ture bakka sanitti yoo yaadattan kanaafuu baalaan tiyya lubbuudhaan ni jirti je'ee ture bakka sanitti. San waan ta'eef hidhaarraa ni baati. Garuu akkasumallee Haliimeelleen waan kana ni dubbatti. Saniif jechuudha hidhaarraa ni baati. Gara dhumaatti gaafiin isin gaafadhu qabaa kana haganumatti qabadhaadha. Isinillee yaada keessanaaf himtanii jechuudha. Akkasumallee mee ammallee yaada lammaffaa tokko kaniin isinii kaasu Soofiyaan kaayyoon isii Haliimee ittiin butte kaayyoo maalii ture yookaan sababa maaliitiif butte waan kana isinilleen yaada keessan koomantii irra kumaan isiniin jee jalqabarraa kaayachaatuma yaa aadaa waan isinii fakkaate Soofiyaan maaliif jecha kaayyoon isii maal ture gaafa Haliimee buttu san seenaa baalatti himtee turte sanitti maaliif jecha butte wanni isiin butteef isiin jechuudha sababa guyyaa Usmaan isiiniin ajjeese je'ee gaafa dursa qalaarraa cabsachuu jiru san jechuudha sizinii takkaffaa keessatti kutaa 27 acha keessatti gaafa diree ajjeesu san gaafa wallaanan akka ilmoo hin dhallee murtaa'ee jira. Sababa saniif jecha kana goote jechuudha akka yaada kiyyatti. Isilleen kutaa darbe keessatti illee hedduu dubbattee bakka baalaa biratti boochite akka waan akkanaa kana haasoyte jechuudha. Akkasuma gaa
jaallan keenya viidiyoo kana asirratti nu daawwadhaadha. Yoo yaada qabaattan koomentii nu godhuu hin dagatinaadha. Chaanaala kana yoo hagammaa laayik viidiyoo kana godhaa hin jirre akkasuma chaanaala yoo subscribe hin goone subscribe godhadhaadhaan isiniin jaa. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Okay, gaafii namni hedduun gaafachaa jiru irra dhufnee jirra ammaan tana. Gaafiin sun maali yoo keettan taate haliimeeti. Haliimee yookaan pooyinaa yookaan maqaa sadaffaa koomentii irra naa barreessaadha yaadanne waan ta'eef. Okay, gaafiin tokkoffaan isii haliimeen eenyu waan jedhamu jechuudha. Guys, seenaa isii hedduu barbaade googilii irraas kanarraas hedduu barbaadeen ture. Seenaa isii dhugaa hin arganne. Haliimee wanni seenaa keessatti dhoome hin garre. Saniif jecha jechuudha Faaximaa malee Haliimee numaa hin garre jechuudha Haliimee. Kanaaf seenaan isii akka asoosamaatii jee dubbataa wanta irratti jechuudha. Googilii irratti akka asoosamaa kana jee dubbata seenaan dhugaa hin jiru asoosamaa yookaan wooma namni lafa kaayee waan akkasii jedhamee dubbataa kana hagasumaan bira haa dabarru. Warroonni hedduun namni hedduun hin beeku waan ta'eef kana kaasuu barbaade. Haliimeen haadha ishee ni beekti ni barti moohii gaafii isin na gaafattanidha. Koomentii jalatti jechuudha poostara nuti maxxansine jalatti isin nu gaafattanii. Okay, yaada qabnu kan nuti sirratti dhiyeessina. Haliimeen haadha ishee ni barti gaafii jedhuuf eeyyeen ni barti garuu suutatti barti. Amma dilli xabni jechuudha akka xiinxala kiyyatti dilli xabni oofamee dhufe kun dilli baalaan qabamtee maal taatee xabni dheeraan deemaa dhufe kun hundinuu xabni deemu jiruuf sababni inni deemu jiruuf akka xiinxala kiyyatti baalumaa fi yookaan haliimuma tana warra siitii wajjin wal barsiisuufi xabni deemu jiru kun hundinuu jechuudha. Maaliif jennaan amma mana hidhaa dheengadde himnee turre viidiyoo dheengaddaa keenya yoo barbaaddan laalaa malee dheengadde himnee turre warri nu hordofaa jiru ni beeka. Akka gizaanii fi baalaan hidhamtee achi keessatti haliimee akka tasii taate bartu jechuudha. Amma filima darbee keessatti hedduu haasoonii haliimeelleen erga achi keessa akka baatu taate ol deebitee dhokottee dhageeffatte waan garuu haasoo ijoon dhageeffanne malee haasoo inni isii dura kutee malee akka ilma baalaa takka qabdee jirtu akka isiin nama isii taate jechuudha yookaan nama Soofiyaaf wanta ta'u jirtu dhageessee jirti mucayyoon addaan baafattee jirti. Kanaaf jechuudha isiin ni barti. Kun gaafiin keessan kunoo bifa kanaan akka yaada kiyyatti deebiseetiin jira ni barti garuu ammoo suutaan barti. Kutaa kana keessa barti warri jeelleen ni jira. Kutaa kana keessatti illee baruu baattu garuu ni barti suutaan jechuudha. Amma kutaa deemu keessatti Usmaanis waan baalaa bakkeertu bare dhagee'uuf hedduu lola. Saniif jechuudha waan ergiteenyaa walitti kasi dhufeenya isaaniis kutaa dhufu kana keessatti ni ta'a illee yaadu xiqqasho filima tolchuuf waan achisiisan na fakkaata. Saniif jechuudha akkasii jechuudha gaafii kana haala taasisaniin si deebisa yeroo waan hin qabne. Asumaanuu haliimeen odeeffannoo Soofiyaa baalatti himtu dhageessee jirtii warri jee gaafii kana ammoo mallee deebiseetiin jira dhageessee jirtii garuu gaafii takka kan isin hin gaafatin kan asitti isiniif irratti dabalu haliimee akka dhuftee dhageeffachuu jirtu yookaan pooyinaan tun akka dhageeffachuu jirtu wannafaa jechuudha baalaa fi Soofiyaa warraa wajjin haasoo jiru akka dhuftee dhageeffachuu jirtu Soofiyaan harkitee jirti gaafii jedhamu namni illee na gaafatu hin jiru garuu yaadeeti eeyyeen dhageessee jirti akka yaada kiyyatti jechuudha bartee jirti akka isin pooyinaan isii dhageeffachuu jirtu jechuudha waan itti jirtu san akka isiin hin beekne achi keessa. Intalti sheeyxaana Soofiyaa jechuun sheeyxaana akka malee qeeqaan harkitee jirti waan harkitee jirtu fakkaata. Gizuma sanuu yoo ilaaltan sirriitti yoo ilaaltan nillee hin beekamu harkitee jirti garuu ammoo muciyyoo tanarratti rakkoo fiduu ni dandeessi yookaan rakkoo ni fiddi yoo keettan taate hin fiddu ammallee itti fayyadamuu barbaaddi. Bakka dawaatti kanniteef takkatti yoo sirriitti ilaaltan bakka sanitti hedduu nama ajaa'iba. Baareedeetii akkamittiin dhuunfa akka ganna qabne akkamitti hin himini jetteeti wanta duraan tokko kannitii fi midawaasan walitti qabdee darzanaan kanniteef maal jechuudha wanna san akkas godhu jechuun carraa dhumaati jechuudha isiidhaaf. Ganaa maal jechuudha barte warra isaanii baruuf deemtiidha bakka jechuudha. Ergiteenyaa Soofiyaan mataan siitiifu carraa kanatti fayyadamtee Usmaanii fi Baalaas lachuu kuma jettee san keessatti filima keessa jettee jirti akkuma jettee sanii qabachuu barbaaddi isiin qabattee carraa dhumaatti fayyadamuu barbaaddi bakka ifiif akkasii jechuudha. Ammoo pooyinaan deebitee waan sanillee gaafannaan akka mucayyoon gara isii goruu jirtullee numa beekti yeroo hedduu shakkaa jirti waan ta'eef siitu hojjeesaatii deem jette akkasi bifa saniin dhageessee jirti jechuu barbaadeeti jechuudha baalaan dubbii pooyinaan dhageeffachuu jirtu san Soofiyaan dhageessee jirti jechuu isinii barbaadeeti isinillee akka yaada keessanii ni barreessitanii koomentii jalatti. Okay, gaafii inni afraffaa baalaa ni baaftii acha keessa no baalaa pooyinaan baasuu hin dandeessu. Pooyinaan furmaanni tokkichi isiin godhuu dandeessu Usmaan fatti yoo ta'e himtee bifa saniin baasuu dandeessi malee hin dandeessu baasuu hin dandeessu. San gaafii kana akkanattiin si deebisa. Mee gaafii xiinxala kana asumaan bira kunne xiinxala beeksisa 182 haaseen dhugaa yoo jettan beeksisni 182 haalaan ho'aadha.
anilleen isiniin hojjenne isiniif hojjedha inshallah. Isiniif gallakkisaa rakkoon qabu maal seetan ni beeyta beeksisni haalaan owaadha taratana takkaffaadha Usmaan fooxaa baalaan achitti milikkataaf itti marsiteef arkee jira. Lammaffaadha fooxaa san erga arkee booda innillee baalaan lubbuun jirti jee ture jechuudha. Akkuma kana dura isinii hime kana lubbuun jirti jee dubbatee ture. Akkasumallee deebii pooyinaalleen yookaan haliimeelleen haga dhageesse dhuftee itti himti. Usmaan fattee jechuudha. Dhufteetii himti. Usmaan ammoo dhaqeeti masaraa san cabsa yookaan masaraa san boombiidhaan dhawaa. Eeggas booda gaa maaltu ta'e yeroo seenan harka duwwaa bahan erga loltoota fixanii. Kun maal jechuun mul'isa? Soofiyaan bakka sanii dhuftee loltoonni kam ja'aniin turan baalaadhaan asii si fuunee siin deemnaa. Maabada yookaan iddoo maabaduma ja'aniin bakka iddoo itti waa gabbaran kana garteemi. Kana si geessinaa. Soofiyaan ni beektan yeroo jalqabaatillee abbaan isii gaafa siizinii takkaffaa keessa jirru abbaan isii san maabada gabbaraa nama badaadha bakka jechuun nama akkam badaa sheexaanaa. Sababa saniif jecha abbaan mana isilleen bakka sanii guddattee jechuu barbaadeeti. Kana isiniif himuu barbaadeeti. Achitti si jijjiirraa jedhaniin isaanilleen. Kanaaf sababaan na jijjiirtaniif maali jettee isilleen gaafattee turte. Garuu jarri gaafii kana waan deebisuu hin dandeenyee fi cal jedhanii garuu ammoo bakka san jedhaniin bakka abbaan fadhe yookaan Usmaanii miti hafadhe itti si arguu hin dandeenye jedhaniin namta akkam beekuu jedhaniin iddoo iccitiitii jedhaniin. Kun jechuun maal mul'isa seetan gara biraatiin dubbii Soofiyaan fi baalaa waliin haasa'uu turan san pooyinaan dhageessee jirti yookaan haliimeen dhageessee jirti jechuun mul'isa. Akkasigaa sababa saniitiin jijjiiranii jechuudha bakka sanirraa sababa kanaan gaggeeffamaa jira. Wanni hundinuu xabni hundinuu kanaan walitti seenaa jira. Eegamee xiinxala keenya kan guyyaa irraa asumatti dhaabna. Akka isinitti tole abdiin qaba. Viidiyoo kana like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jecha. Yoo beeksisa waan kanarratti yaada qabaattan xiinxala kanarra yaada qabaattan naa barreessuu hin dagatinaadha. Egaa gara fuulduraatti yaana. Xiinxalli keenyas namoonni hedduun itti hafuufuu jedhanii jiru. Itti fufnaa gara biraatiin xiinxala kana gara yaada kiyya qofaa akkasumatti illee yaadota tokko kana oduun ta'in yaadota nama biraallee akka walitti finnuuf namoota tokko kan dandeettii qaban isinuma keessaa jechuudha. Beeksisa yeroo maxxansetti haalaa taasaniin yaada nuuf kennitanii yeroo san yaada waliin ta'anii finnaa jechuudha. Tole bareedaadha. Xiinxala kanarraa akka gammaddan abdiin qaba. Yoo xiinxala irratti yaada qabaattan akkumaan isiniin jechaa jiru koomantii nu godhuu hin dagatinaadha. Akkasumatti illee gaafii takka kan gara dhumaatti jirutu jira. Soofiyaan osoo baalaa hin miine yookaan osoo waa takka illee hin balleessine baalaa tana nagayaan harka isii keessaa ni baati jettanii yaaddanii meesin. Ni yaada keessan kana namni hundinuu gaafii kana dhugaa irratti hirmaadha. Hedduu poointiidha. Osoo waa takka illee hin balleessin yookaan odoo lubbuun nama tokko illee hin baane sanuu lubbuun bakka tanatti baatu jechuudha. Silaa yoo baate jechuudha lubbuu qaqqaalii malee lubbuu lallaaftuu miti. Osoo lubbuun bakka tanatti hin bahin baalaan nagayaan harkaa bahuu ni dandeessi. Akkasumatti illee pooyinaa yookaan haliimeelleen nagayaan warra isaaniitiin baruu ni dandeessi. Tapha guddaa kana keessatti mee namni hundinuu yaada qabdan koomantii irratti nu barreessaadha. Haga xiinxala torbeetiin walitti dachaanutti inshallah nagayaan nuuf turaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.